Yaa ammallee yoo yaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqabu. Qophii har'aa keessatti haalli obbo Jawar Mohammad jiran yaaddessa ta'uu himan. Nunaanee jirra bakka nama guyyaa 12 nyaatiin ture maaltu irraa eegama du'a keessa jirru bakka uummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Barataa yaabaloo tijjeessan adoo hiriirri jaliin qabinii bakki bulee tijjeessanii jedhan. Kumlooni dhaananii horii hin qajeelchanii dhaanan malee jechaan dhaananii akkuma bakka nyaaptitti dhaanuudhaan jeesani. Mucaanii kan qooqeen bikkuma keessatti haftee kaanii bira yaa'anii. Baakfeet ga'uuf Oromoon tokkummaa cimsuu qabdi. Dabalamanii humna ta'an malee kophaa yoo ta'an diinni akka laafatti akka kubbaatitti nu dhiituu danda'a jechaadha. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan amboorra kaasee hiriirri mormii barattoota qophaa'inaatiin eegalee godina adda addaa Oromiyaa keessatti deemaa jira. Ganam kana magaalaa Balloo godina Booranaa keessatti barattoonni man barumsa qophaa'inaa shallaqa jaatanii taandu hiriira mormii baanan tokko ajjeefamuu kaan madaa'uu BBC'tti himan. Barataan ganam kana ajjeefamee diqqa dabbasoo bakka buleetti adoo hiriiraan hin eegaliin uleen dhaananii jeessanii jetti ijoolleenis waliin barattu. Saar dabbasaa akkanaan himu waan muddate. Hiriirri kun mormummaa dhiyoo kana naannoo Oromiyaa keessatti barattoonni fuula adda addaatti amboo isaan gartuufaa ba'u jirtan wal qabata. Mirgi gaafatan kun tokkoffaan ijoolleen kutaa 12 haa qorumsiin kenneef akkanumaa ciibtituun haachiin gariyaatiin beekna akkanumaatti durii baratan namni cuftii hojii gubbaa jira. Hojiin mootummaa hin dhaabatin ati kaawbaan honni cuftii hin dhaabatin barataan akkamaa barumsuu fi dhabee maatiin namaan dadhabdee ciibtu. Maanii rakkoowwan kana maan jedhanii mirguu fi karaa hiriira nagaatiin sila gaafatan gabbu'aan wanni guddoo sila kanuma. Kaan immoo rakkoo Oromiyaa keessa jirtullee bal'inaan waan jira sila namni yoo hiriir bahu waan hedduu kaasa. Kanuma haalum jiru kan cuuf bonaa wal qabatee waan rakkoo horsiisee bulaa kan keessa jirtu. Akka gara Booranaa halleen akka bonii jajjabaatee kanaaf namni nama laaluutti hin jirre akka horiin namni akkamaan nama sa'ii beela deebuun baduu jiru akkana kanaan wal qabata. Rakkoon isa muddate maarree hiriira eegi baatan? Rakkoon muddate mucaa tokko ijoolleen eegi hiriir baateen booda poolisiin humna adda isaan dhuftee ijoollee rukutte amma fudhatanaa dhufanii bakka barataa tokko uleen dhaananii fudhatanaatti ijoollee bittinneessanii mucaa dhaananii akkuma looni dhaananii. Loon lakkeessi horii hin qajeelchanii dhaanan malee jechaan dhaananii akkuma bakka nyaaptitti dhaanuudhaan jeesani. Mucaanii kan qooqeen bikkuma keessatti haftee kaanii bira yaa'anii mucaa Hospitaala qabeen naannoo yeroo hafuuraan arganne ciche. Namni bira mucaa tokkotti gara harka kanarraa saasaan rukutame. Ulleen Hospitaala jira. Kaan immoo yookiin Hospitaalaan baanellee ijoolleen nu jeetettee naannoo waajjira poolisiitti ijoollee galayaa'u jirtu. Rasaasaan mucaa tokko jilbi cabsite. Ulleen Hospitaala jira. Kan immoo reefuun dabarsan jechaa jiran immoo laftiin ammaan tana namaayyuu qabuudhaan balleessanii namni tokko kulata kan jiru namni nu dhabittinnaa'e. Akkana kanaatti laaf jira. Gurbaa kan ijoollee keessa marsanii maaf ijjeessan? Gurbaan kun yeroo ijoolleen yeroo dhaanam kana inni fulumirrii bisa jira. Ijoolleen immoo alaa dhuftee taan immoo taa'ees jirtullee baqattee manaa galtee taa'alaallee baqattee iddoo biraa gortee mucaan immoo kagartee waan fincaaniitii gaddeebi'u. Waan fincaaniitii gaddeebi'ee ofumaa mana bultii haanti sila fuul dhiqataa. Jiddumtaan deemu afaan nama bu'e. Homaa qubiin qabu mucaan hirriibaa ka'ee wayaa hirriibaa ka'een tagubbaa ambodii beennee dhuuntaan malee. Oma ofirraan qabu shirriiti malee fulum hirriibaati lakki fulum bultiiti wanneen fulaa iddoon hosteelii haatolii hiitaani hosteelii iidee jedhanii iddoo akkasiiti fulaan gidduum sun keessatti akka du'a tolchanii xiqqum goggeen keessatti absaanii reef haallee fuudhu dhoowwanii nam dhaananii eegee reef kaan bajaaja fekkaanii ijoolleen hospitaalaan dhaqqabtee yaayyuu jichayyuu. Hojjetaa kutaa qorsaa hospitaaliyaa bal'ootti diriirsa tashoomaa madooleen sanbirduuf tagamii jedhee gaafadhe. Nami madaan ammoo nam sadii akka kana fakkaata. Tokko madaan gara jilbaa kanaan cabema waan soorriifii godhanii jiran. Eessa rifaa tochaan? Laayita sooddoo na fakkaata. Kaan ammoo asuma harkirraa xiqqoodhaan na fakkaataa sun jira. Gurbaan lubbuu dhaboo filatee san fidanii? Moo achitti lubbuu dhaboo qara fulumitti dhaananii lubbuu dhabu? Achuma lubbuu dhabee dhufu na fakkaata. Asuma amma reeffee sun jira malee achi lubbuu dhabee dhufu. Qawween dhaan moo ulumaan dhaanan? Qawween ulumaan. Gammootummaatiin bulcha godina Booranaa Abguyoo Galgalootii fi hoogganaa bulchiinsaaf nageenyaa jaarsa boruu bilbilee fi argachuu hin dandeenye.
Jawar Mohammad Baqqalaa Garbaa Haamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xahaan guyyaa 12ffaaf lagannaa nyaatarra jiraachuu abbukaatoof maatiin isaanii BBC'tti himan. Haati warra Obbo Baqqalaa aadde Hanna Ragaasaa haalli namoonni kunneen keessa jiran lubbuu isaaniitiifuu ka sodaachisuu jetti. Maatiif abbukaatoo dubbisee gabaasa kan qindeesse Haamzaa Hussein akkanaatti sanitti hima. Waan ammaaf haasofnu hin qabnu nu naanee jirra bakka maaloo obsaadha. Du'a keessa jirru bakka. Har'a deemtanii ilaaltanii turtanii? Ammuma sammaa ijoolleen achi jirti du'uma keessa jiru. Uummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Akkami haalli kun agabuuma ta'anii namni du'uuyyuu danda'a amma waan isinis waan isin geessitaniifis isin hirkaan fuudhan immoo akkami waan saamee? Obboleessa koo guyyaa 12 dabarreerra ergaa nyaata qabannee seenne nama guyyaa 12 hin nyaatin ture maaltu irraa eegama? Haati warraa gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Aadde Taaddalech Margaas Mallasaan daran laafee jiraachuu nutti himan. Fayyummaa isaaf yaadda'uun cinaatti haalli maatii isaanii daran yaaddessaa ta'uu ka himan Aadde Taaddalech akkaawuntiin baankii lamaan isaaniiyyuu ka duraan cufamee ture ammallee akkuma sanatti jiraachuu himan. Gama kaaniin abukaatoo Obbo Jawar keessaa tokko ta'an Obbo Kadir Bulloo haala namoonni kunniin keessa jiran har'a isaa booda dhaqanii hubachuu dubbatan fayyummaan namoota kunneenii haala yaaddessaa keessa akka jirus himan. Amma biraa baanee ammaan tana boolaan laafee ture innaa sana akkuma biraa taa'uu hin dandeenye daawwitillee kalee kana rukkuba jedhee taa'uu hin dandeenye kan biraa Mallasee Dirribsaallee dhimamee iraan itti gadi hin baane kaakkuwwan dadhabanii turanii gara asdeebinee ammoo gara Obbo Jawariif hoo deddeebinu martimee akkas isaanii dadhabeera ijoollee lama admiitii godhanii hospitaalatti Arafaat Abubakarii fi Boonaatti billee isaan hospitaala galaniira. Kaan ammoo amma isaan booda kan Obbo Jawariif birallee ture aktuaalii martimee dadhabaniiranii keessattuu Jawar akka malee dadhabeera. Dooktarallee gaafadhee ture dooktarri kan jedhan nasallee inni admiitii ta'uu qabaa hospitaalatti jedhanii. Kaanoo Obbo Haamzaa Booranaa Obbo Baqqalaa fa'aan Shamsaddiin Xahaa. Dadhabaniira. Xiqqoo Shamsaddiin yaa ijoollummaan hin jirti. Isa malee ijoollee dadhabaniira. Keessattuu dhokkatee akka namni xiqqoo akka baay'ee laafeen wanna jireetu Obbo Baqqalaa. Haadha immoo baay'ee ka Jawar sagalee yoo qabatee dubbisuu hin dandeenye. Illee ka jedhan doktoroonni ka jedhanii midhaan yoo lafa keessaa fidatte akkuma deebi'ee nyaataa beeki. Inni mataan isaatu rakkoo biraa uuma jedhani. Toksiitii yoo uuma jedhani kanaaf kana ka fakkaatutu jedhanii uffatanii akshaalii laafee nu dubbisuu hin dandeenye sagalee yoo qabatanii. Namni tokko nyaata malee haga turuu qaba. Namni deebii kennuuf hin jiru yoo ta'e hagamitti turuu danda'u eenyutu immoo itti gaafatama waan irra gahuu fi seerri maal jedhamee gama lagannaa nyaataatiin mormii yookiin mufii ofii dhiyeeffachuudhaan wal qabatee waan jiru. Kun mirga siyaasaati. Qaamni tokko gaafii seeraa hin kaasaa gaafii seeraa sanii seerummaa yoo qabaate kan deebii kennuu qabu qaama mootummaati. Kanaafuu dhimma akkanaa yoo uumamu karaa fedheensootaatti itti gaafatamni eenyu caalaalee mootummaadha. Maaliif mootummaan fayyaa namaallee eeguuf, nagaa namaallee eeguuf, mirga namaallee eeguuf dirqama waan qabaniif jechaadha. Ammoo Obbo Kadir wanti itti aanu maal ta'ame amma namoonni kun dadhabaniiru akkasitti pirootestii gochaa turanii haala kanaa itti ufuun immoo cimaa wanti itti aanu maal ta'ame gama keessaniinis maal gootu? Jarri maal ka jedhan gaafiiwwan keenya ka simbira kaafni qoffaa gaafiin keenya hamma deebi'utti isaan ka jedhan fakkeenyaaf qabsoo kana uummata Oromootti dadhabee asiin ga'e haa ta'u malee qabsoo kana keessatti biiroon keenya cufamee hoogganaan paartii keenyaa xiqqaa haga gadii hidhamee bakka jirutti Oromoon poolitikaa ofii deemsifachuu bakka sababametti kun kan arguu qabnudha. Du'a uummata keenyaafuu kan arguu fi fayyaa nuuf hin kennu kanaaf wanti godhuu dandeenyu irratti murteessuudha ka jedhudha haalli jiru.